Odaa jalatti dubbiin kan tolu bokkuudhaan malee uleen hin bullu. Good morning my nigga. Har'a ganamaan kaate. Maali har'a akka dardaraa si godha. Istaayila dardaraa uffattee. Aboo dardarummaan dur haftee bar old school. Zamana walleelleen wallee maanaa qabdu. Oh yay. I love you more than I can say. Zamana kanaan nuti raahaa godhu turre. Abbaan nurraa dhisigaa zamanni keessan bar zamana waaris loofi bar jaalaluu isiniif hin galle waaris loof baby don't hurt me no more zamana kan maame hay zamanni keessanoo zamana keenya keessa sirbii where is love jedhu bahullee zamanuma keenya keessatti sirbii this is love jedhu bahee deebisaa gaafii keessanii isinii deebise kanaan isin caallaa jechuu dhaloonni jaalala agarsiise nuti jechuu gabaabumatti. Zamanni keessan zamana sirbii watch me watch me kan maame. Stop comparing old school to new school my nigga. Ammadu BDC fatara godheetiin seegu jira khay nuqasi. Ba abba Englishin gigreshin nagote sirraan balleegaa billah alayk. You know old school nothing can compare to old school I told you andarras amma khay fatara janna. Dhaabu narraa abba narra deemte ammaan irree baakee boodaan sigarsiisaanis. By the way, arra manama ajaa'ibaat akkana garee bar. Duuba bikka manama tilaalti irraa gabbayi achitti naa himtaa kootu. A few moments later. Maal agarte naa himime. Karaa diriiraa kanarraan deema. Osoo karaa kanarra deemu qilleensi tokko dhufe. Qilleensi kun suutaan humna idaa dhufeetuma qax godhee na dhaabe. Nin deeman jaa'eessaa asossu. Hayi. Ammas humna ideetuma dirqiidhaaniif duuba dhiibee na oofuu eegale. Haa qilleensi na fuudhu deemaa isa jeetii sodaadhee. Fiigee muka tirikaata ka jala dhaabbadhe. Duubo akkasitti muka tirikaa bira dhaabbachumaa fi qilleensi guddaan na fuudhee naan deemuu danda'u humna idee dhufeemi. Daddafeetumaan utaalee muka tirikaa itti maramee itti goggogee qabadhe. Akkasitti mukaa wajji hanga na lullee dhaabbate. Alhamdulillah yaa rabbi na baasti jeetumaan gattaa'ee amma qilleensa kanarraa akkamittiin deemaa jeetiin if gaafachuu eegale. Haayamee odeessi. Akkasitti bikkaan taa'ee san hoggaan galagalu. Dhakaa baala lafatti agare. Bakka akka qilleensi na fuune dhakaa lamaan kanaan kisha kaayadhee deemaa jee hoggaan kisha kaayadhu. Dhakaa lamaan qofoon irraa baase. Amma akkamittiin deemaan carraa biraan qabu. Akka qilleensi na fuune dhakaa lamaan guguddaadha harkattiin qabadhee deemuu eegaleen. Haayamee odeessi dubbiin ta'a ajaa'ibaati. Akkasitti dhakaa abbaa lamaan qabadhee deeminsa kiyyatti fufe. Akkasitti osoon deemu namni karaa gubbatti dhakaaniin deemaami. Maraataa jaaniiti na dheessuu eegalan namni na beekus haye eenyuma kana fayyaa qabaanii mucaan kun yoo maraate jaanii wal gaggaafatan ani akkuma nama dhageenyattiin bira kutee deemisa kiyyatti fufee osoon deemu fooqii takka bira ga'e fooqii san jala shamarran Oromoo dilee takkaan dhaabbata aadaa Oromoo adda addaa uffatanii aadaa Arsii Baalee Jimmaa Harargee aadaa adda addaatiin babbareedanii dhaabbatan haye maalii jeetiin hoggaan fooqii san laalu fooqii gubbaa barreeffamaa jira barreeffamni maal ja'a Gala ja maal jechuudha jeetiin dhaabbadhee ilaala. Haaya duubo akkasitti dhakaa balameen akka qabu firraa darbeetiin shamarran babbareedduu tana laaluuf seene. Osumaan isaan laalu namichi uffata adii uffate tokko fooqii san keessaa gabbahee jaaloo juus gaannatiin tulluus naan jee hayi boo eessan na beetaan jeen. Ammaaf bikkaanti si beeku dhiisiiti bara hanga ammaa see gujirraa naan jee hayi maaliif na eedanii jeen. Alaabaa abbaa gadaa kana fooqii shanaffaa san gubbaa ol bahiiti fannisi gabbu'ii naan jee boo ani lafarraa dirqiin deemaa dhufe qilleensa achirra beefaa qilleensi yoo naan kutee hooyii jeetiin jalaa dide. Haaya jalaa didde duuboo akkasitti shamarran san keessaa bareedduun takka dhufteetuma hin sodaatiin jaaloo jaalaleeshin jetteetuma mallaa gubbana dhungatteemi. Duuba ol baatee. Maal gaafata akkaan itti ol bahee hin beeku alaabaa qabadhee fooqii shanaffaa gubbattiin ifa gare. Dhiira dharaan eeggite du'aan sodaatuu jaan hayaa ol baatee alaabaa fannistee gabbuute. Alaabaan hidha je'ee sibiila alaabaa bira dhaabbachumaa fi qilleensi guddaan takka haw jeetuma dhufeemi. Dafeetumaan alaabaa firraa gadhiisee sibiilaan alaabaa gubbatti hidhuu deemu kana qab godhee jabeessee qabadhe. Ganaa maaliin alaabaa fannisaa miti anuu alaabaa tahee laal alaabaa daran na hurgufu seene qilleensi. Naal hurgufaan seeni osoo na hurgufu kofoo hundanirraa baasee kanuma akkasiin na hurgufu ilmaan Oromoo aadaa uffatanii lafa dhaabbatan san isaan gallaalaa
Arsiin jenne, Harargeen jenne, Jimman jenne, Salaaleen jenne, Walloon jenne, Khamiseen jenne, ilmaan Oromoo isin hundi obboleeyyan kiyya. Koottaa na buusaa lubbuutii na baraaraa jeetiin tira labadde. Duuba dhufanii lubbuu si baraaranii. Maal na baraaran? Dhufanii lubbuu na baraaruu dhiisanii hiriira galanii akka alaabaatti ol na laalaa. Oromiyaa haadha seenaa guddaa handhuura Oromoota galma sirna gadaa. Jaffeeyoodha jaanii faaruu Oromiyaa fixatanii ol na laalaa. Dagaagii lelisii jiraadhu jaalloo jalaleeshin naan jaan. Akkasitti hin kufin jabeesii qabadhu naan jaanii wal qabatanii galma galaa ja'uusan keessa galanii hin siinjaa. Maal jechuudha mee naayii kee abbaa? Khayru wa khayraati manaa magaarii ilaalte. Laal sibiilli jabeesii qabadhu siin jaansan alaabaa irra fannisuuf kaate. Takkummaadha. Takkummaa jabeesii qabadhuudha. Takkummaa yoon qabaanne ni kuftaa. Abbaa shamarran sanoo shamarran dhaabbachuu jiran aadaa Oromoo adda addaa uffatanii shamarran babbareedduun san fuudhuufiin deemaa jechuudha. Kutaa Oromoo kudha takkanirraa takka takka fuudheetiin takkummaa jabeessuu deemaa jechuudhaami. Lakki akkasii miti shamarran aadaa Oromoo adda addaa uffatanii dhaabbatan san takkummaa ibsa adda adda taanuus aadaadhaan. Nuti tokko ibsa galmi isaan itti galan sanis galma abbaa gadaati. Si galtee takkummaa malee gandummaa nurraa haa qabuuti. Galma sani galuun walii galaa alaa galaadha. Takkummaa qabaadhaadha. Manaama khayrii agarte khayrii haa godhu. Billaa aleek abbaa Oromiyaan dagaagdee haa lalistu. Akkam bultee ilma kiyya. Maaliin bulaa taa'aatiin bulee biimbeen hirriiba na dhokitee. Ilma kiyya sa'aati sitti hin dhageemu. Maaltu na dhageema? Hiriyoonni kee haati wajjin baratte hundi baratanii bakka gahanii hojii qabatanii warra isaaniitiif bu'aa buusu jiran. Ati immoo anumarrattuu ba'aa taate maali sitti hin dhageemu? Hangayoo miti ibsi jiri. Abbaa amma yaafattaa yaa Razaaqiin dhiiga nan daffisinii na dhisi. Osoo ati jirtu saahibni kiyya Muhammad Abdullee yeroo sadii hajji dhaqee bar. Duuba hoo? Ilma isaatuu faayidaa ta'ee fi geessee bar. Duuba hoo? Natti hin hambifne yeroo sadii hajji dhaqee hatriqna irra dalagee bar. Inshaallah anis gaaf takka hajji sumaan geessaa bar. Garuu ati abbaa kee geessite. An abbaa kiyya hin geessine bar. Anis ilma keetii isumatti hin bahee bar. Namuu waanuma facaafatee murataa bar. Abbaa amma fuula kiyya duraa zorbal. Yuyyaa aboo deesimee kalee arusni akkam ture waan hin dhagee amma nun dadhabe. Maal dhageesse? Kalee yuyyaan biffee mana aruusaa marraa jahaa gurrachaa irra xawaafee torbaffarratti qaanfadhu jaanii qabannaan jaan. Maaluma yaaboo qiyaamaan si qabatte dila kana ulii nyaata nyaattus hin jaani. Aboo mee na dhiisi sanuu xiqqoo tokko illee nyaanne bar akka efiiffadan qaama fi irraa humna harkanii jaanimi nyaata haayyachumaa fi garaan xif jeetuma na bokokeemi. Dhiyeenya kana garaan kiyyaakama na bokokaa maalii hin beeku. Xiqqoo takka illee nyaanne dhugaa. Miskiin wallaahi nyaata dila san karra xawaaftee guurratte osoo nyaatiin garaan xifsite. Dhiyeenya kana hogguu garaan si bokokee xifsitaa jechuudha.
yoo akkas taate garaa si dhukkubaa jechuu garaa keessa fayyaan qabdu. Dhugaa keetii akkas ta'uun dhabu garaan kiyya fayyaan qabu. Dhiyeenya kana yeroo nyaata nyaadhee hunda narraan dalagu xif jeetuma afuufame akka rajootti as bahee ta'a. Amma furmaataan ta'e baatu qaba dhugaa. Abshir dawaa ajaa'ibaatii sii jira. Annan gaafattu saahiba kee. Jaallo juus got nothing to lose. Ati bar information irraa fagoodha. Dawaa Oliveera juus daamu. Dawaan kun dhibee garaagaraa kan garaa keessaatiif akkasumas cooma garaa keessaa dhabamsiisuudhaaf ammallee dhukkuba sukkaraa, kaansaraa akkasumas dhukkuboota adda addaa akka qaama keenya mimmiine kan nurraa ittisu dawaa naachuraala ajaa'ibaati Oliveera juus. Honnu kaasii sittiin agarsiisa. Maal kana qofa Oliveera juus madda vaayitaaminii gaariidha. Vaayitaamina akka vaayitaamin A, vaayitaamin B1, vaayitaamin B2, vaayitaamin B3, vaayitaamin B6 fi vaayitaamin B12, vaayitaamin C fi illee dabalatee madda vaayitaaminii gaariidha. Fayyaa qaama keetii akka jirutti update si godha. Let's go ilaalta. Oliveera juus cooma garaachaa hir'isuuf ni gargaara. Bulleensa nyaataatis ni gargaara. Akkasumas dandeettii dhukkuba ofirraa dhoowwuu qaama keenyaatis ni dabala. Ammallee Oliveera juus fayyaa rifeensa keenyaatii fi fayyaa gogaa keenyaatiif bareedaadha. Dawaalee fayyaadhaaf bareedaa tahan kan akkanaa yoo barbaaddan Internal Health and Beauty irraa argattan. Internal Health and Beauty emailaanis ta'ee bilbilaan qunnamaa harkadhaa isin jenna. Fayyaan faayaa fayyaan dhabinaa galatooma.